Akkaataa onlaayinii irraa birrii argatan. Onlaayinii irraa birrii argachuun akkamitti? Hordoftoota keenya akkam jirtu? Dhaabbanni Soolaaraa sun kan dhiheenya birrii guddaa fudhatee bade. Anis har'a waan qabadhee dhufeen qaba. Dhaabbata biraallee ni qaba isinitti meera. Sababa isaas isinitti meera. Hundaayyuu viidiyoo yeroo hundura deddeebi'ee waraabaan jira. Onlaayinii irraa birrii argachuun akkamitti jedhee onlaayinii birrii argachuun karaa hedduun jira. Karaa hedduu argachuun yeroo teekinooloojii guddatetti manuma taa'anii onlaayinii irraa birrii argachuun jira. Baay'ee kanatti aansuudhaan ammoo dhaabbata birrii guddaa fuudhee bade birrii guddaas namni fudhatee birrii guddaas fuudhee bade namni hedduun of ajjeese of fannisee birrii hedduus dhabee kan makiinaa gurguree dhaabbata kanatti galee jira. Makiinaa marii qabee maaliifan cinqama? Marii qabee maaliifan cinqama? Dhaabbata kana mana taa'ee hin nyaadhu jedhee nama makiinaa gurguree jira jedhani walaagina kee kan agarre wallahi namni baay'ee gurgure immoo kan dhufe sagalee naa qabee jira. Dhaabbanni Soolaaraa sun birrii maalaa guddaa fudhatee badeef maallaqa guddaa namni hedduu argate. Jalqaban itti dhagahu darasootatti hin dhagayan darasootatti mani warri kitaaba qara'an darasoonni hedduun itti galanii dhaabbata kana jechuudha. Itti gali jennaan itti galuu jennaan hin beeku ani waan isaarraa hin qoranne jennaan itti gali ani ittiin galu jedhee didi. Tabaan dhaabbanni viidiyoo gara argaa jirtan kana erga viidiyoo jira barbaadee qoradhee gizeellaadha jedhu Abu Dhabii fi chaarjaadha kan viidiyoo jira hedduu agarsiisu jira kana kan akka argetti bakka isin agartan hin beeku malee dhaabbanni kun wanneen guddaa gaafii isiniif dhiheessu akka oromummaa yookaan akka saba tokkootti wanneen inni isinii dhiheessu dhaabbata kanarraa namoonni hedduu birrii hedduu argateera birrii hedduu argateera. Walaakin namni keenya alhamdulillah hin jedhu malee nama birrii baay'ee irraa argatee jira. Gaafa birrii irraa argatan sana dhaabbata kanarraa birrii argataa jirra birrii fudhataa jirra jettanii maa hawaasaa hin himne tokko maammoo akka amma gara hedduu riisitii irratti argitan kana maammoo gaafa dhaabbata kana mee ijoollee dabarsii haa fayyadamu hin jenne. Wallahi dhaabbanni kun ajandaa ta'uusaa erga nyaatamee ka'e erga nyaatamtanii ka'ayin of jaallachuun ish faayidaa maafi faayidaa of jaallachuun yaani gaafa inni birrii kennu sana tabaan awwala kana birrii 5 kennitaa 10 sii kennaa 10 kennitaa 20 sii kennaa 20 sii kennitaa 30 kennitaa 500 kennaa 1000 sii deebisa. Yaani otoo inni dhaqee 100 gahee 100tti dabalaan 200 sii nyaatiin 50tti dhaabuu qabda tokkoffaa tabaan namoonni tokko kan kotorbaandii dalagan kan mootummaa hatanu jechuudha. Gizee qanii tokko birrii guddaa argatanii namoonni beekumsa qaban ni dhiisan. Maaliif dhiisanii akka lammaffaa nyaatan dhiisima nyaatan sana alhamdulillah jedhu. Keenyammoo itti deddeebi'eetti kana caalaan argadhaa keessa akkas ta'e. Shuf kana caalaan argadhaa keessa akkas ta'e. Tayyib gaafa argattan sana gaafa birrii 10 kennaan 20 sinii kennuuf gaafa 200 kennaan 400 sinii kennu sana maa hawaasaa hin himne kan amma ajandaa taa'e ta'e nama hedduutti gadi bahamee karaa liibii karaa maalii madireeshuu bakka wanni hin hojjetamanii jiru. Dhaabbata kana gaafa sana maaliif hin himne? Haadha gaafiidha kun gaafiidha gaafa sana maaliif hin himne? Har'a garuu bakka hedduutti boohee namni hedduu maraatee namni hedduu wallahi Oromoo qofaa miti Uraagee Amaaran qabu wanta bakka hedduu nan argaa nan dhagaha maaliif gaafa sana hin himne? Otuu gaafa sana himamee jedhee furmaan illee ni argama qophuma nyaachuudhaaf otuu namatti hin fiigunu otuu fiiganu rabbiin saaxilee warra nyaatas ilaa wanna kana sheekot an wallahi jalqaban dhagahu darasaarraan dhagaye qasaman billahi al-azim darasaarraan dhagaye wannan kana jeef dhaabbata tokko kan kalee dhengedda sababa ijoolleen yeroo hedduu biyya alaa ta'anii natti erganii dhaabbanna kanaanu nyaatee adiraal karaa onlaayinii akkamiin birrii arganna jennaanan dhaabbata wayiitti galee birrii 15,000 kaffalee birrii 15,000 sana yoo nyaatame ijoolleedha jecha yookiin an nyaatameen jira akka ittiin galle yookiin immoo argadheera yoo feetan itti galaa kan hin jedhu jechaafan birriin kun yoo bades qadarallah jedhetan itti galee dhaabbata tokko itti galee dhaabbata kana keessuman jira. Namoonni hedduun illee karaa waliin dhuftanii itti galtaniitu ana addattanii osoo hin taane qadarallah wanna rabbi jedheedha. Wannan kana isinii ibsee fi yaani an gaafan qarshii 2,000 fudhadhu gaafan 10,000 fudhadhu gaafan 6,000 fudhadhu fudhataan jira yeesi ittima gaafan immoo dhaabbateen irratti dhaabbateera jedheetanima. Yaani amma callisee otuun taa'u birrii kana tun nyaadhu gaafa nyaatame qofa dhaabbata akkanaatti dikka galtanii nyaatamne jechuun qofti eesh faayidaa gaafa nyaadhu sana hin himu. هذا السؤال dhaabbata kana namni information isaa barbaadan guutuun Riyoo Shaafii jedha sarchi godhaati YouTube irratti viidiyoo 6 paartii tokko kaasee aga 6 hojjedheen jira YouTube Riyoo Shaafii irratti dhaggeeffadha achisiniif kaa'een jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa dhaabbanni Empower sun akka jedhamaa rutti
dhaabbata guddaadha walaakin waan deebi'ullee natti fakkaata sun Allahu a'lam rabbi beeka dhaabbata kana maa dura hin himnedha komiin kiyya inni tokkoffaan amma immoo rabbi hadeebisu warri nyaatan baga nyaatanii warri nyaatamtan immoo rabbi haqa keessan isiniif hadeebisu jecha dhaabbata kana